Abdii Raggaasaa fi Heerar Bilisummaa sooshaal miidiyaa fuula feesbuukaa peejii isaanii irratti dubbii walitti darbatanii maal walitti darbatan kan jedhu isin biraan kan geenyu ta'a hanga xumuraatti na faana bu'aa kan jalqabaa abdirraa haa eegallu. Raggaasaa sa'aatii 5 dura fuula feesbuukaa isaa irratti akkana jechuudhaan barreeffama kana maxxanseetiin ture. Maaliif waa'ee koo haasa'ee quufuu dadhabe? Heedar Bilisummaa jedhama maqaan isaa. Inni dhugaa ammoo Kamaal Abdii Godaanaa jedhama. Nan du'aa fi nan jiraadhaa koo osoo hin barin. Waanuma tiktookii fi feesbuuk irratti waa'ee koo maxxanseef qarshii 300,000 narraa fudhatee amma immoo maaliifin keessaa dhabe anaan ta'uu maaliif didee natti fakkaata. Dubbiin isaa kun erga feetti yookaan ni hambifanna yookaan ni bulfanna jechuudhaan footoo Heedar Bilisummaa darasanyii baankiitii wajjin fuula feesbuukaa isaa irratti gallakkiseetiin jira. Abdii Raggaasaati. Amma itti aansuudhaan deebii Heedar Bilisummaa isaaf kenne kan isin biraan ga'u hanga xumuraatti na faana bu'u akka hin daganne. Deebii Heedar Bilisummaa FB isaa irratti Abdii Raggaasaatiif deebise. Hizbiin keenya diraamaa ijoollee Raggaasaa akkuma itti fufetti jira. Kaayyoon ijoollee kun maqaa qabatanii dhufan tokkoffaa irratti musliimaa fi kiristaana walitti buusuu fi uummata musliimaa wal nyaachisuu uummata musliimaa nyaachuudha. Kana booda ammoo afaan qabadheen jira. Maqa balleessee ati godhaa jirtuuf abadan duubatti hin deebi'u tana liqimsi jedheetiin jira. Heedar Bilisummaa haati hattuun ilmoo hin amantu jedhan. Ani akka kan kee osoo hattuu ta'ee miliyoona 20 akkaawuntii kan keessee irratti walitti siif hin qabun ture. Namni yaalaa bilaasha akka siif yaalu qarshii 800 ol akka siif dhiisan hin godhun ture. Abbootii qabeenya irraa qarshii 500 walitti siif hin qabu ture. Akkaawuntii tanteessatti illee akka galu hin godhun ture. Jarri kaayyoo ofii galmaan ga'uudhaaf maqaa namaatii miti lubbuu namaatu ni balleessu jedhee yaada jedheetiin jira. Dogoggorri guddaan Abdii Raggaasaa dalage yoo jiraate qarshii miliyoona 13 fudhatee anaaf 7 miliyoona kan kee osoo jedheen natti fakkaata ture. Garuu an qarshii 300,000 qofa ayii jedheetiin maxxanseetiin ture. Nama qarshii miliyoona 20 walitti siif qabeef qarshii 300,000 na nyaate yoo jette gaafa himattu hin qaanfattu. Dhagahe Abdii 9 du'ee gubadha malee osoo ani jiruu qarshii uummata musliimaa inuma hin nyaattu. Xumura irratti warri ijoollee kana amantii faana fiigaa jirtan kanneen gaafa duraas qarshii keessan isaaniif ergaa qeequu irraa gara gargaarutti deebitan kanneen ammas gocha san godhaa jirtan. Diraamaa fi maqa balleessaa ijoollee Raggaasaa irraa dafaa deebi'a jedheetiin Heedar Abdii Bilisummaa fuula miidiyaa isaa FB irratti maxxanseetiin jira. Dubbiin Abdii Raggaasaa fi Heedar Bilisummaa jidduutti hin taatiin jirtu dhugaa jirtu rabbummaatu beeka jenneetiin yaadna. Heedar Bilisummaatis yeroo Abdii Raggaasaa bira nama akkaan dhaabbataatiin ture jedheetiin hubata. Hawaasni koo ana dabalatee warra sooshaal miidiyaa kanatti isaan beeku. Dhugaa abdiitu qabamu heedartu qaba kan jedhamu sararabbii fi isaan jidduutti hafte jedheetiin yaada. Oduun ammaaf qabanne kanuma hanga xumura qophiitti waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.